كجلقبا لينشو لتاتو ودبته يادي لينشو لتا دبته كو يادا كمالي غاريتي لينشو لتا موتما أبي أحمدي في ورانا بلسوما أوروموتيف لچو وراتي في يامچ أكمالي برباچيسا يامچ يرو ولين ديمو dhiyeessee leencoo lataa warni jedhe dubbatetti yeroo ammaan tana walitti bu'iinsa Oromiyaa keessattuu gaggeeffamaa jiru. Falli akka dhalatu yoo barbaade mootummaan kun akka Hiwwahaati maqaa shororkeessummaa jedhu irra kaasee waraana bilisummaa Oromoollee irra maqaa shororkeessa jedhu kana kaasuu qaba. Kaasuu qaba. Maqaa shororkeessa jedhu ka waraana bilisummaa Oromootii fi Hiwwahaati irrattu paarlaamaan Itoophiyaa caamsa 5/2021 labsee maqaa suni ammaan tana odoo irra kaase mootummaan araarii gosa Tigraay keessattuu dhalate kun waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Abiy Ahmed jidduutti ta'uu danda'a jechuudha. Ji'uma kana keessa jirru bitootessa 22 bara 2023 Hiwwahaati irraa paarlaamaan Itoophiyaa moggaasa kana yookaan maqaa shororkeessa jedhu kan irraa kaase mootummaan Tigraay akka inni dhaabbatu Getaachoo Reddaa Abiy Ahmed muude Oromiyaa keessallee maqaan shororkeessa jedhu kun gufuu araaraati. Gufuu nagaa ta'uu deema waan taateef maqaa kana hatattamaan mootummaan yookaas nagaan akka dhalatu godha jechuudhaan. Leencoo lataa gaaffii deebii miidiyaa Itoophiyaa afaan Oromootiin godhe keessattuu dubbatee jira. Sun qofa osoo hin taane leencoo lataa dhaamsi birallee waan hin dhaamettu jira. Haga araarii jalqabuttu araarii geggeeffamuttu waraanii bilisummaa Oromootiif mootummaan Abiy Ahmed lachuu dhukaasa dhaabuu qaban. Dhukaasa dhaabanii araaraa fi carraa kennuu qaban. Dhukaasi yookaan lolli dhaabbate qawwee hiikadha hin jenna. Waan kan yeroo hedduu yoo yaamichi mootummaa ka araara dhugaa taate waraanni bilisummaa Oromoolleen araara fedhu taate qawwee odonii kanneen araaraa fi qophii ta'uu isaanii fedhii isaanii agarsiisuu fi goodwill gesture agarsiisuu fi maal godhuu qabanii dhukaasa dhaabuu labsanii gargaarsi namoomatii fi gargaarsa adda addaa uummata miidhameef akka inni dhaqqabu haala mijeessuu qaban jechaa dubbachaa turre ammaan tana leencolleen yaamicha wal fakkaataa dhukaasii dhaabbachuu qaba. Dhukaasii dhaabbachuun kunin haala duree araaraa fi lafa mijeessa. Araaraa fi haala mijeessa tolcha jedhee akkasitti dubbatee jira. Leencoon waan inni dubbate kunin qaamii adda addaa araarii akka hin dhalatu yaamicha dhiyeessaa ture. Qaamii adda addaa. Qaamii yaamicha dhiyeessaa turan mootummaan Ameerikaa dhiyoo kana Blinken Finfinnee gaafa seenee haalii Oromiyaa keessa ni addeessa. Mootummaan akkuma Tigraay dhimma kan araaraan fixatu. Miseensonni paarlaamaa xalayaa gamtaa Afrikaatiif barreessan dhalattoonni Oromoo jechuudha. Araaranii haala gosa Tigraay ta'een Oromiyaa keessa rakkoon jirtu haadhumattuu wanni jedhu jechuun dhiyeessaa turan jechuudha. Amma jechuun leencoo lataallee irra wanni kun dabalamee jira dhagahamaa jira jechuudha. Kanaafu yaamicha Shimellisiin araaraa fi dhiyeesse san hojii irra oolchuuf mootummaan qabatamaan hidhamtoota siyaasaa akka inni hiikuu qabu Jawaar Mohaammed illee yaamicha dhiyeessee jira. Fedhii araara agarsiisuu fi hidhamtoota manii murtii bilisa jedhee baasee hiikuu qaba. Oromiyaa keessatti aanaa martii keessatti waan dhiyoo kan ta'e aanaa martii jechuun Arsii keessatti ajjeecha geggeeffamaa jiru. Shawaa kaabaa keessatti waan ammaan tan geggeeffamaa jiru ajjeecha fi hidha maqaa baa'ootiin geggeeffamu. Shawaa bahaa keessatti karrayyuu gubbaatu wani tayaa jiru. Boosetiitti wani tayaa jiru dhaabbachuu qaba. Waraana araara fi yaamichi godhaa waraana babal'isuun hin taatu. Kanaaf waraanilleen dhaabbachuu qaba. Araarilleen bu'uuf jechuun hidha ajjeecha dhaabuu qaba mootummaan. Warri karaa seeraa alaatiin hidhamanii mani murtii bilisa baase cufa wabiin gadhiisuu qaba yookaan bilisaan guutuma guututtu gadhiisuu qaba. Warri bilisaan gadhiifaman. Warri kaan ammoo warri dubbii isaa ilaalamaa jiru wabiin gadhiifamuu qabanii haali gosuuniiti warra Amaaraa hunda warri Tigraay hedduu gadhiisaa jira mootummaan. Oromiyaa keessallee nagaa barbaade nagaaf fedhii qabaachuusa nagaaf qophii qabaachuusa kan godhuun mirkaneessuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoolleen fedhii araara nagaa qabaachuusa kan mirkaneessu dhukaasa dhaabuudhaan lola dhaabuun haala suniin mirkaneessuu qaba. Leencoon waan dubbatu tokko ammallee waan gaariin jira. Oromiyaa qofaa miti kan mootummaan
mootummaan rakkoo kan keessa jiru yookaan mootummaan jaalmarroo wajjin haasa'uu qabu waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasa'uu qabu. Mootummaan federaalilleen qaama lolaati qaama waraana waan taateef yaamichi mootummaa federaalaa irra dhiyaachuu qaba. Mariini mootummaa federaalilleen jidduutti baay'ee barbaachisaadha. Mariin federaalii fi WBO waliin. Mariin Oromiyaaf WBO wajjin. Hundoo gulantaa adda addaatu barbaachisaadha. Bifa qindaawaa ta'een yoo akkasiin taate rakkoon kun fala argatti. Rakkoon kun deebii argatti. Waan jedhu leencoon dhiyeessee jira. Araarii Oromiyaallee wajjin godhuu fi shororkeessa qaama jedhamu wajjin mareen ni danda'ama. Garuu ka Tigraay argine jirra. Garuu dhugaan ta'uu fi yoo pirezidaantiin Oromiyaa akka araaraa fi taa'ullee yoo hayyamu taate Abiy Ahmed jalqaba maqaa shororkeessa jedhu sanirra akkuma warra Hiwwaatee kaase waraana bilisummaa Oromoo kaasuu qaba. Ani akka kiyyattam sagaleen leencoon dhageessise yaadii leencoon dhiyeesse kun yaada akka malee gaariitidha. Leencoon gaafiif deebii bareeda tokkollee dhiyoo kana beetii wajjin godhee jira. Beetii Taaffasee wajjin godhee jira. Gaafiif deebiin sulleen waan araarallee, waan nagayaallee, waan qabsoo mootummaa kan gargaaraa waa hedduu dubbatee jira. Barruu Jawaar Mohammadi barreesse sullee irrattu. Kanaaf otoo leencoo kan dhageeffatanii akka malee gaarii jedhee yaada jechuun leencoo qofaa miti warri biraa kaammaan tana biyya keessa jirtanii mootummaa deeggarraa jettan deeggaraa. Mootummaa balaaleffannaa keessatti balaaleffadhaa. Garuu Oromoon rakkoo qabdu gara adiitiin gara maraaratiin akka furattu odoo haala mijeessitanii yaamicha araaraa gosa leencoon godhee kana warri biralleen dhaabbileen siyaasaa hagammaan tana ABO'n biyya jiru ka Daawud Ibsaa waan inni baasee waan inni dubbatu tokkolleen hin jiru. Waan kana irratti adoo ibse baasee durii baasuu ni mala. Garuu yaamicha araaraa waraan Tigraay kanaan dubattu momentumii dhalate ka araaraa kan jajjabeessuu fi Oromiyaallee keessa waan akkasittiin deemaa jedhe. Odoo Daawud Ibsaaf haati ibsi baasanii. Odoo KFO'n ibsi baase wanni akkasi ta'uu qabdii jedhanii odoo abbootiin qabeenya Oromoo, abbootiin amantii, abbootiin gadaa walii galanii wal bira dhaabbatanii dhaabbileen siivikii Oromoo ka biyya keessa, ka biyya alaa keessattuu ka biyya keessa waan akkasitti odoo yaamichi dhiyaate gaarii. Yaamicha gos kana dhaabbanni olla jedhamu waldaalee hawaasa Oromoo ka biyya alaa wajjin akka inni dhiyeesse kanaan dura gabaasni turre warri biyya alaa jijjiirtanii abbootiin amantiillee masjiidii bataskaanii waldaaleen adda addaa wanni cuftinuu odoo waan akkasii kana godhanii rakkoo ammaan tana jirtu kana akka malee rakkoo jarjarsuu qaba. Rakkoo muddamsiisaa ta'e hubatanii akka falli dhalatu godhuu danda'a jedhee yaada. Leencoo wanni ni dhiyeessa akka malee gaarii warri biraa waan kana tartiiba kana faanisaa hordofuu qabanii jedhee yaada jechuudha.